ulee seeraa seeraaf cabde haqaaf duultee haqa dhabde maaf sidhabnee callisanii dhugaa dharaan faccisanii isa hogguu na dhukkubsu kan namni beekee nan gaafanne isa laphee koo dirmammeesse kanan dubbadhee hin baafanne yoon caqasen dubbatanii dubbadhu naan hubatanii korma biyyaaf jecha duute booreen garaa kiyya guute osoo jiraachuu dandeessuu manaaf gamoo dheeraa bittee nan dubbadha waa'ee kan kee arrabaqaaf jecha citte waan dabre yaadannee mimmaan xuruursinee seenaa quba keennee tuqnee buruqsinee dhaloonni baratee barreessee haa kuusuuf amma beeku keessaa gurra isin buusuuf gubaan garaa jiru lapheen haa ba'uuf hanganaaf galirraa gurraan isin ga'uuf akkan dhagahetti seenaa isaa yoo himu gosti isaa hambeentuu balbalti daarimu haati isaa aayyoon aashaa sagureeti abbaan isaa Huseen Gammadaa tureeti adde aashaan haadha manaa Huseen tan lammaffaa taatee gaa'elatti seentee erga mana baate akka lakkoofsa biyyaatti bara 1970 keessa yeroon irraa dabree otoo qalbiin cabne ilma argatteerti leenca gaabbiin qabne otomaa in turin bara 1972 daha lammaffaatiin daharratti duutee haati goota Oromoo boollan baane buute otoon jabeeffatin daa'imummaan lafee Abdul Jabbaar Huseen haadhaan malee hafee beekee boo'uu baatus xiqqoo qalbiin cabe reefuu harma gu'ee haadha deette dhabe kunis isa garuu baay'ee hin rakkifne ilmooma amanee haadhummaa amantee natu haadha jettee mormatti maramtee aayya guddoon jabboo aadde daatuu duubee ufitti maxxansitee qixa haadha deette kunuunsaa barsiiftee sadarkarraan geette haadha jechuun haadha qixa haadhaa baateef galatoomi jennaan haadha taateef ilmi isaa baratee barumsa keessatti akka of laallatu abbaan ilma isaatiif waan gaarii jaallatu umrii ijoollummaatiin barumsaaf geggeessee baradhu jedheeni gorsaan jajjabeessee waan ufiin argatin ilma keessaan arguuf baratee beekumsaan akka isa darbuuf ilmaan arguu hawwee abbaan waan ufii dhabe bara 1978 barumsa jalqabee mucaanis abshaalaa barumsa dandaha hambeentu baratee hamma kutaa jahaa barata jaalata barsiisa jaalata jabboo kiyya jedhaan hundittiin dhaadata hundatu barbaada mucaa akka dawaatti kutaa 7 fi 8 mana barumsaa biiftuu kajawaatti achitti baratee qaamaaf qalbii isaa barumsaaf diriirsee qabxii ol aanaa fiduun duratti of hiriirsee kutaa 9 fi 10 agaafratti baree 11 immoo dodolatti taree jabboon barataan cimaan hiriyyaan qalamaa agaafratti deebi'uun kutaa 12 kan namni hedduun kufu qabxii gaarii dhabee baratee xumure barumsa jalqabe kaayyoo isaa dagatee odoo gad hin ciisin sadarkaa tokkoffaa odoo gad hin dhiisin kutaa tokkoo kaasee hanga 12 baratee xumure saahibni qalama jabboon dhaba qabxiif himeen beeku gidee qormaata biyyoolessaa qabxii ol aanaa fidee bara 1991 yuunivarsiitii baratuuf waan argateef carraa beekumsa dheebote dhugee ba'uuf dharraa miila dheereffatee mana irraa bahee yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 gahee rakkoo lammii isaa erga hubatee argee abjuu ijoollummaan laphee isaatti marge mooraa seeraa keessaa waan dhabneef sagalee gulantaa barumsaa filatee eegalee sabarraa qolachuuf rakkoo sabaddeemtu barachuu jalqabe gurraachi hambeentu afoolli seenaa isaa ragaa isaaf ba'a eenyumaa olitti barumsa danda'a beekumsa jabboo irraa nam tokkoon duroomu doormii guutuu keessaa isaan hiriyyoomu doormitti deebi'uuf hoggaa ba'an daree daftara isaati irraa qayyabatan taree nu akka sabaatti barataan Oromoo yuunivarsiitii seenuuf waan hin qabneef carraa hangi seenne kuni beekumsaan kuulamnee ba'uu qabna dharraa namni hanga carraan kun isa dhaqqabee Oromoon kufuun qabu barumsa dadhabee jedhee barattoota qaree beekumsaan gabbisee ijoollee Oromoo irraa kufaatii hambise barataa Oromoo barumsaan gargaaree harka lafa jalaatiin qabsoodhaaf ijaaree gurreen baddaa baalee ilmi Huseen Gammadaa waldaa maccaaf tuulamaa sochii baandii gadaa goonni hojii Oromoo hundumatti hirmaatu wajjin hojjateera seenaa rirmin nyaatu bara 1991 hanga 1995 fincila barattootaa kan baroottan sanii hiriira qindeessuun siyaasa mootummaaf kan labse kufaati Abdul Jabbaar Huseen nama hangafaati bara 1992 gubaatii bosona baalee faa dhageessan Gujii fi Booranaan gaafa barbadeessan natu badde jabbo bosona Booranaa bosona Baaleetii kan ibiddaan shidan nu ajjeesu malee waan biraa maal fidan diina keenya gabbarree qalleetti kiifnaaree sodaa du'aaf jecha falmaatti dhiifnaaree barataa Oromoo dubbifneetti kaafnee falmuu qabna kana gatii itti baafnee nu nyaachuudhaaf deema bineensi nu suufe jechuudhaan fiishkaa mormii mooratti afuufee barattoota Oromoo sabboontota wajjiin akka dhoohu godhan kan fincilaa fanjiin
namoota barataa ijaaree sirna wayyaanee irratti fincilchiise keessaa jabboon tokko ta'uu seenaan mirkaneessa. Dhaadannoo ibidda dhaamsinaatiin hiriirri barataan biyyatti qabsiise mootummaa gatii guddaan adabsiisee wanbadee bineensaa lafti itti bari'ee barataa kaan hidhee kaan mooraa ari'ee. Bakka garagaraatti barataan hiriiree mootummaa wayyaanee harkasii micciiree Baaleef Gujii mallee ibidda dhaamsu enna geejjiba imalaa qopheessaa nuuf kenna. Barattoonni Oromoo onnee Oromootti horanii gootummaa geejjiba imalaa gaafatan mootummaa. Gaafii kana qabatee jabboon karaa seenee mootummaa amansiisee hanga caffee deemee osoo hin jaalatin mootummaan dirqamee akka ibidda dhaamsaniif barattoota ayyamee barattoonni Oromoo waliif qooddee hojii gariin gara Baalee gariin gara Gujii lubbuu tasa baatuuf biyya koo singatu jedhanii eegalan bosonaaf dirmatu. Erga sabni Oromoo mootummaan ganame jiilli Baaleen imale jabboon hoogganamee abidda dhaamsuufuu abidda balbalsanii harka lafa jalaatiin hiriira labsanii mormadhaa jedhanii barataa kaasanii bakka hundaan gahanii dubbii facaasanii tarsiimoo jabbootiin guutuu biyyaa keessa waraqaan facaate ganna lamaa oliif mootii mataa nyaate. Barataa barsiisaa fincilaa fincilchiisaa erga mooraa ture akkuma ta'eenuu barumsa xumuree ilmi saba isaatiif alangee haqaa tahe bara 1995 yuunivarsiitii Finfinneetii eebbifamee bahee bara 1996 abbaa murtii waliigalaa kan Harargee bahaa ta'uun tajaajilee lammii haqa deege yeroo xiqqoofis ta'u mirga isaanii eege. Muuxannoo barumsa isaatiin erga kabajame abbaa seeraa ta'ee hojiif ramadamee yeroo gabaabaadhaaf kutaa Harar ture abbaa seeraa ta'uun murtee haqaa muree hojii idilee isaatiin alatti yuunivarsiitii Haramaayaatti ijoollee barsiisee aantummaa ummataa ifaan agarsiise. Barumsa seeraatti jabboon nama cimaa akka barattoota qare seenaan cimsee hima. Aggaammin adda addaa erga irratti ta'e biyya akkaan jaalatu Harar keessaa ba'ee hiriyoonni isaa yaada isaaf qooddee Harar gadi dhiisisi ajjeesan booddee yoo lubbuudhaan hafan biyyaaf bu'aa fidu jennaan tole jedhee Harar keessaa bahe osoo garaan didu. Fakkii leencaa qaba hin fakkaatu deeroo osoo abdiin murin kormi warra heeroo. Oromiyaan qe'ee abbaa isaatii keessa garagalee Harar irraa kaanaan Hadaamatti galee dirra jijjiiratee Hadaamatti dhufee bifa kan duraa caaluun hojii itti fufe. Sodaa tokko malee gara duraa ba'uun instituutii leenjii qaamolee haqaa fi qorannoo seeraa Oromiyaa ta'uun Oromoof oomishee abbaa seeraa danuu biyyaaf bu'aa buuse waan namuu amanu. Akka nama miine mallaqa laalanii akka murtee kennan haqaan madaalanii mootummaaf looganii gartuu siyaasaa akka hin taane akka uummata irraa ittisan wanbadee wayyaanee warra mootummaadhaaf gad jedhee ullulu akka abbaan seeraa seeraaf qofa bulu ifatti lallabee waanjoo sodaa cabsee leenjisee qajeelche warra haqa dabse. Goonni dhugaaf malee dhaabbachuu hin henne ganna afurii oliif erga leenjii kenne gulantaa kana keessaa kaanitti ba'eera warra arraba hin qabneef arraba ta'eera. Jabboon dhara balfee dhugaaf manaa ba'e abukaatoo fi gorsaa seeraa manneen murtii hundumaatuu ta'ee ammas bifa biraatiin tajaajila eegalee lubbuu fi qabsiisee nuuf ta'e sagalee. Hoggansa siyaasaa warra haqaaf jedhee hidhatti marmaaru warra lubbuu kennee ummata baraaru galmee shororkeessaa meeqa irraa kaase meeqaaf falme jabboon meeqa hidhaa baase. Sossobbiif sodaachisaan kaayyoo isaa irraa jabboon gufachiisu warra maqaa jaraa yaamuun mootii mufachiisu. Bara wayyaanee san bara barri hamtuu bara badiin malee hidhaa keessa shamtu sirna xiqqaa guddaan gatii itti baase jabboon abukaatoodha bara sirraa kaase. Baqqalaa Garbaa fa'aaf akka falmaa ture gaafa biyya gooltu san uftultuun maqalee seenaan dirree teessi barruu fi sagaleen. Warra mootummaa jala hin beekne kurkuree dhiiraaf falmee lubbuutti gurgure. Warra abukaatoon sodaatee nama falmuuf dhabu otoo jabboon jiruu hamileen hin cabu. Biyya goonni jiru maal hamilee caban jabboo yaammatanii gaafa wabii dhaban. Akka inni mallaqaaf hin hojjanne seenaan dirree teessi kan inni bilaasha dubbateef ragaadha hiyyeessi. Baras irraa kaasee hanga wareegamu waan guddaa hojjete waan irraa eegamu. Biyyaaf jiraatanii lubbuudhaan darbanii goota har'aa keessaan kan kalees arganii. Osoo dhugaaf falmuu kan hidhame dharaan ismi abbaa washaana yaadate garaan. Mootummaa jaraa malee mootummaa waaqaatu akka waan hin jirre sirna fiyuudaala mootii abbaa irree. Gaafa murni nafxanyootaa sareen kaabaa dhufte sirna keenya diigdee darraaf jettu ganda keessa fiigdee. Gaafas guddoo nuuf kennaatii isin xiqqoo nyaadhaa nu gabbaraa jedhan dhadhaaf damma baadhaa. Hin gabbarru jedhan sirna mootii gonfoo dhoofnee buufna qilee jedhee warri Baalee irratti fincilee kuun bosona seennan kawwan hidhan naqe ismi abbaa washaattu jaraaf falme dhaqee. Ismi abbaa washaa akkuma jabboo har'aa sirna dabaasanuu itti gargaarame sababa isaatiin lubbuu meeqaatamtu hidhaa bara dheeraaf du'a baraarame.
lubbuu hayyootaaf gurgure dheessee biyyaan banne jabboon kana beekaa gurra gootaan ganne. Ergamtuun nafxanyaa otoo ummata gooltuu sabarraa hin dheessuun lubbuun du'an ooltu. Anin sodaadhu warras akkuma kalee seerarra dhaabbadhee mirgaaf falma malee an ulee seeraati ulee tiyyan cabsu garuu sodaaf jecha dhugaa sabaan dabsu. Du'aan na doorsiftu si ajjeefna jettu imaanaa ummataaf foon saba koo nyaadhaa maali maqaan du'aan du'a sodaadhaa. Seerarra dhaabbadhee odoo seeratti hin buune eenyuufan du'aree yoo saba koon duune. Jedhee itti cichee leenci dhale albeen tuuta dabduu duubaan nurraa qale. Lubbuusaa galaafatan. Onnee nama cabsa gaddi guyyaa sanii bara 2013 ji'a 12ffaa gaafa guyyaa shanii otoo maatiin isaa hin galaaf eeganii saafaa seensa aduu nurraa wareegani. Albeen wawwaraanee wayaatti uffisee dhiibbaa dhiigaatiin hun jedhe kan jabboo kuffise. Ustaaz Guutamaa Qaliil awwaalcha gubbatti dhugaa jirtu himee ummata hundatti biyyan burjaajessinaa odeessa dharaatiin waraanamee du'e sibiila qaraatiin. Baalegeen ija diimeffattee otootti dhaadattu du'a gootaa hime seenaan haa yaadattu. Xiiqiidhaan dubbate aariin bubbutamaa sin galatoonfadha ulfaadhu Guutamaa. Jabboon hin sodaatu alagaaf hin sarmu bakka dhugaan dabe otoo deemee falmuu kan mallaqa hin qabne bilaasha gargaaree guddooyyuu nu godhee xiqqoomaa dhabaree gidiraa biyyattii imaammata dabaa lubbuunuuf wareegee galatoomii dhabaa. Galatoomi jabbo dhiira dhugaaf jecha uf kennitee duute nuun ijoollee biyya kee boore garaa guute. Onnee koo irraatii abiddi laboobaa achuma siin ollaan ilmi koloobaa leenca ilma heeroo gurree gurra biyyaa haqa keen lallaba gumaa keefaniyyaa. Tokko tokko dhugaa waa'ee kee hin beeytu goota baddaa baalee gurraacha hambeentu. Dhaba dhabde malee waan tokkoo hin dhabdu waa xiqqoo dubbadha waan hambeentuu hin qabdu. Biyya hayyuu kumaa biyya gootaaf beekaa biyya artistii Oromoo Muktaar Usmaan Sheekaa biyya sheeqqaatiin faa ilmi itti baqaale hambeentuu heerootii biyya mataa baale. Warra dhuka qaburraa dhukaanee haasofna biyya Profeesar Huseen Kadiir maalitti qaanofna biyya fuula laaltee tuftee si eebbistu biyya dhugaa namaa safartee deebistu. Kabaja hambeentuun ilma namaaf laattu waan quuftu sinsee'an yemmuu ati nyaattu. Nama hunda barbaachifti hambeentuun bishaanii barumsaaf wal dorgomti ijoolleen isaanii. Kan hambeentuu caala hayyuu qabu eessa gosa maqaa qabdu Arsiif Baale keessa. Waan baay'een dubbadhu waan hambeentuu irraa ammaaf gumaa gootaa barbaadachaa jirra. Waan gootaa dubbanna korma lubbuun isaa hattootaan hatame leenca dhugaaf du'ee kos hin raggatame. Intala takkatti intala dubaraa malee ilman qabu kanaaf nu marara. Maqaatti moggaasee utoo mararfatuu hiree jedhee yaamee waan gootaa dubbanna lubbuu lugni saame. Qe'ee mana gootaa kabajamtuu siree sooree haadha manaa sooree haadha hiree. Harki safuun beekne gadda itti naqee laphee isii uree kophatti hambise gaaddisa irraa muree. Abshir jedhin gaddin haadha manaa gootaa dhugaa dhadhaabsattee galmee shiraa mootaa. Abshir jedhi hiree sichool guddattee laga guddaa ceetaa gumaan abbaa keetii akkatti hafaseetaa. Gumaan hin dulloomu sabatu baafata dhiigni jigeen hafu dhaloota gaafata. Duraan warra Baalee saree isaaniituu namni ittiin bu'u har'a ijoollee keenya kan bakka hundaa du'u. Yoo waan Baalee dubbadhu isa Harargee du'u isa Wallaggaa duus ijji koon agarti. Dhalli Oromoo hunduu qixa nama rarti. Alagaan Salaaleef kuyyurraa saba koo wallorraatti marsee fixa hundumaaf nan dhimma hunduunaaf wal qixa. Egaa yaa Oromoo egaa warra Baalee guma sin gaafannu ijoollee hin banne gobne sin baafannu gurra waaqoo ganne. Aannan biyyaa bade qodaa qoraafattee abdiin rafaa jirta hirbuu boraafattee wal ijaaruun hafee ufii wal baqannee haga yoomii rafna gurra gootaa ganne. Eenyuuf dhiistan qabsoo eenyuuf eebbistanii gurra abbootii keenyaa nutti hin deebistanii. Faaya keenna dhiifnee kaabbaa ormaa uffannee kabaja wal dhoorkinee tufnee wal tuffannee maraan martoon marru. Qe'ee keenyarra dhaabbannee akka gaafa duraa qawweenaaf falmannu lubbuutti gurgura. Waa'ee Abdul Jabbaar yoom dubbadhee fixe yaada heddummaatee kararraa naallixe. Gaafii deebiin qabne dhugaasaa gaafannaa sirna ajjeeserraa gumaasaa baafanna. Ulee seeraa seeraaf cabde haqaaf duultee haqa dhabde. Sirnaaf seera biyyaa gaaf qeequ gootummaan akkas jedhe jabboon gaaf tokko mootummaan. Sirni biyya kanaa uffata cidhaati gaaf fedhen uffataa gaaf fedhen baafataa mootiin irree qabaa eenyutu gaafata. Akkuma jabboon jedhe uffata cidhaati. Gaafa nama biraa dachaasanii kaahu gaafa kenna guyyaan inni boorsaa bahu.
yeroo eegee dhufa akka marsaa laguu gaaf Oromoo malee gaaf Ormaan dalagu. Sirna saba keenya alanfatee nyaatu kanaaf hin biijenna gurmuun keenya hin baatu. Way lammii koo jedhee otoo nuuf gubatu manedhaatti marmaaree otoo nuuf dubbatu otomaa nuuf aaduu haragalfii dhabe mul'anni isaa dheeraan qarxam jedhee cabe. Dhugaa keenyaaf jecha diin hedduun horanne nuti akka inni itti du'ee gaaf tokkoof qoranne gaafa wabii dhabne lubbuu goota kanaa wabii qabsiifne kaa galatoomin jenneen gatii dhabsiifne kaa. Aarsaa ta'a malee gantuuf hin moo'amu aarii fidhii nyaanna gootaaf hin boo'amu. Kaayyoo isaa tiksina seenaa isaa ol kenna haga gaafa duunuu xurree gootaa deemna. Gadda bara tokkoo an buqqadhee liqimse baay'eema dubbadhe baay'eema himimse dubbachuullee hin dhiifne hamileen na cabde egaa haqaaf duultee atoo haqa dhabde intalli kee nagaa jirti hamileen cabinii dhugaa lafaa dhabde waaqarraan dhabinii. Rabbi mootiin guddaan guddichi arshirraa inni dantaan qabne gubboo fi qarshirraa dhugaa dabe baasee nu haa hubachiisu jannata ol aantuu si haa qubachiisu. Inni siif haa kennu qananii jannata keessaa dubree huural eeynii rabbi si haa qubsiisu ollaana bizeeynii. Atoo dhugaaf dhaabbatte imaanaa hin nyaattu nagaatti dhaaman malee dhiirri nagaan dhaamtu. Egaa jabboo kiyya nagahan dhaammadha utumaa madaa koo dhidhiiksee hooqadhu qabbana jannataa keessanaaf boqadhu. Kanarra dubbadhees hin jeequ dhiira koo giddimaan sossobee to'adha miira koo. Seenaa kee odeessa baddaa fi lagatti garaa jabaadheera gurree koo nagatti. Kan barreessee gurra keessaniin gahe ani Abdii Huseen horaa bulaa galatooma.